waaqayyoo saniif ta'u akkam jirtu hordoftoota Divine TV nagaa keessanii waaqayyoof galanne guddaan haa ta'u. Egaan waaqayyoo nu gargaaree nagaa nuuf laatee akkaataa kanatti akka sagalee waaqayyootiin wal tajaajillu inni haala nu mijeesse maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Egaan kun yeroo hundumaa torbeetti kan isiniif dhiyaatu barumsa waa'ee hafuura qulqulluuti. Erga waa'ee hafuura qulqulluu barachuutti jalqabnee oollee bubbulleerra. Baay'een keessanis akka itti eebbifamtan abdii guddaan qaba. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaan har'a immoo waa'ee hafuura qulqulluu kana waaqayyo maalitti dubbata? Macaafni qulqulluun maal dubbata kan jedhu waa'ee hafuura qulqulluu waliin baranna. Yesuus Kiristoos gooftaa. Isa dursa waaqayyo dubbii sagalee isaa akka nu ibsuuf hundumti keenya walii wajjin waaqayyoon kadhanna. Haaleluyyaa. Ya waaqayyo gooftaa si galateeffannaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin galanni ulfinni oqubaa guddaan siif haa ta'u. Waan nu wajjin taateef, waan nu gargaarteef, waan nu baatteef kallattii hundumaatti ya waaqayyo gooftaa nu wajjin ta'uu keetiin ya waaqayyo warra jiraatoo nu gootee nu jiraachiftee kanaaf ya waaqayyo warra jiraatanii gaarummaa kee himan nu goote. Maqaa Yesuusiin bara baraan galanniif ulfinni oqubaa guddaan si duwwaaf haa ta'u. Situ nu gargaare, situ nu baate, situ nu wajjin ta'e, siin namarraa taane, siin jiraanne, siin ya waaqayyo gooftaa warra ce'an taane maqaa Yesuusiin si haa galatu. Amma immoo dubbii sagalee keetii akka nuuf ibsitu hafuura qulqulluun maal akka ta'e maal akka hojjetu keessa namummaa keenyaatti akka nuuf ibsitu si kadhannaa maqaa gooftaa Yesuusiin jaalala kee nuuf haa ta'u. Ya waaqayyo gooftaa dubbii sagalee keetii kanaan obboloonni koo baay'een isaanii akka isaan jijjiiraman ya waaqayyo gooftaa dubbii sagalee keetii kanaan biyya fagoo dhiyoo kan jiraatan hafuura qulqulluudhaan jijjiiramanii hafuura qulqulluudhaan jiraatanii warra mootummaa keef qophaa'an akka ta'an isaan gargaarii ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan fagoo dhiyoo kan jirtan biyya keessas ta'e biyya alaa kan jirtan sagantaa keenya karaa Facebookii akkasuma karaa YouTubii kan daawwattan akkasuma karaa Telegiraamiidhaa dubbii sagalee waaqayyoo kan hordofaa jirtaniif nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Carraa argattee sagalee waaqayyoo kana waan daawwatteef waaqayyoo si haa eebbisu. Egaan sagalee waaqayyoo kanaan jireenyi keenya akkamitti akka jijjiiramu abdii guddaan qaba. Waaqayyo gooftaan albuuda jabaa nu keessa kaa'ee jira. Albuuda jabaa waaqayyo gooftaan nu keessa kaa'e kan ammoo dhaloota biraan ga'uudhaaf gooftaan haala nu mijeessee TV Divine akka jalqabnu mul'ata nuuf kennee jira. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan barumsawwan keenya darban keessatti baay'een keessan akkamitti akkasin eebbifamtan baay'ee gaafan yaadu natti tola. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Yaada keessan karaa Facebookii akkasuma karaa meesejii keenya nuun ga'u hin dagatinaa. Emailiis nu gochuu hin dagatinaa. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Peejii keenya Facebook irra jiru like gochuu hin dagatinaa. Maqaa kootiif maqaa Divine TVtiin isa jiru peejii keenya like gochuudhaan hiriyoota keessaniifis share gochuudhaan wangeela mootummaa waaqayyo wajjin akka lallabnu jaalala waaqayyoon isin afeera. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Egaan har'a sagalee waaqayyoodhaa wajjiniin kan laallu waa'ee hafuura qulqulluu ta'e yeroo darbe maalummaa hafuura qulqulluu hojii hafuura qulqulluu gabaabaatti ilaallee turre hafuura qulqulluun maal akka ta'e jechuudha. Har'a immoo sagalee waaqayyoodhaa kan nuti bal'inaan wajjin laallu hafuura qulqulluu akkamittiin fudhachuu danda'ama namni tokko hafuura qulqulluu akkamitti fudhachuu danda'a waan jedhu tokko wajjin ilaalla. Isa booda immoo inni hafuura qulqulluu fudhate kanaaf immoo namichi maal gochuu qaba? Yookaan amanaan tokko maal gochuu qaba jenne ilaalla. Jalqabatti gaa namni tokko hafuura qulqulluu fudhachuudhaaf yookaan namni tokko hafuura waaqayyoo kanaan guutamuudhaaf maal gochuu qaba kan jedhu tokkoffaa irratti wanti inni gochuu qabutu jira. Isa kana ergaa Phaawulos barreesse gara warra Efesoon boqonnaa tokko deemnee walii wajjin dhannee dubbisna. Lakkoofsa 11 kaasee akkana jedha. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaade qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Nuyi warra duraan dursinee Kiristoosiin abdii godhannee ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'ate. Isinis immoo erga dhugaa wangeelaa fayyina keessanii karaa isaa dhageessan isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallateeffamtaniitu. Hafuurri qulqulluun immoo warri kan waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti
wanta nuyi argachuuf jirruuf qabdii keenya. Egaa kutaa kana keessatti ergaa gadi fagoo baay'eetu jira. Mee gaggabaabsee dawaasitti hima. Tokkoffaan ergaa Efesoon boqonnaa 1:11 haga 14tti anama dubbise kana keessaa waa'ee abdii dubbata. Waaqayyo duraan durseetu abdii kaa'ee jedha. Abdii kaa'ame sana immoo karaa Kiristoos Yesuus nu fo'ateedha. Waa'ee abdiitiif waa'ee fo'amuuti. Abdiin jira. Abdiin kara fuulduraatti hin ta'a jedhamee kan eeggatamuudha. Abdii gaafa jennu. Fo'amne gaafa jedhu immoo garuu paastii yookaan wanta darbe dubbata. Karaa eenyu fo'amne gaafa jennu karaa Kiristoos fo'amne. Fo'amuu kan jedhu kun hiika baay'ee of keessaa qaba. Saawwa baay'attee walitti nammite jirtu keessaa horii waliin eegu biyya keenyatti. Horii waliin eegan gaafa galgalaa'u abbaan horii dhaqee saawwa baay'ee sana keessaa kan isaa fo'ata. Waaqayyoo tokkicha ilma isaa biyya lafaatti erguudhaan biyyi lafaa hundumtu akka fayyuuf Yesuus Kiristoosin gara biyya lafaatti erge. Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 1:16-17. Gara biyya lafaatti Yesuus Kiristoos gaafa dhufu namni hundumtu akka ittiin fayyuuf ture. Egaan hundumtuu immoo isan siman. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:11-12 dubbifte warra isa simataniif warra isa fudhataniif warra isatti amananiif ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif haboo isaaniif kenne jedha. Warra Yesuusin fudhataniif warra Yesuusitti amanantu ilmaan Waaqayyoo ta'e isaantu fo'ame jechuudha. Akka yaada Waaqayyootti biyya lafaa guutummaa ture. Garuu biyyi lafaa guutummaan akka ittiin fayyuuf Yesuus dhufu malee hundumtu Yesuusitti waan hin amanneef warri Yesuusitti amanan warra fo'amanidha jechuudha. Egaa kana ta'uuf immoo maaltu abdii kana karaa Kiristoos Yesuus fo'amneerra erga jedhee booda nuyi warri duraan dursinee Kiristoosin abdii godhannee ulfina isaatiif galata akka taanuuf nu fo'atee isatu nu fo'atee ulfina isaatiif maal akka ta'an galata akka taanuuf isinis immoo erga dhugaa wangeelaa fayyina keessanii karaa isaa dhageessan isin warri dhageessanii itti amantan hafuura qulqulluu isa abdachiifameen mallateeffamtaniidha. Amma hafuura qulqulluu kana an akkamittan fudhachuu danda'a akkamittan argachuu danda'a waan jedhuuf tokkoffaa irratti sagalee Waaqayyoo dhaga'u. Lammaffaa irratti sagalee Waaqayyootti amanu. Sadaffaa irratti Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin immoo beessisuu. Afuraffaa irratti erga Yesuus fayyisaa dhugaa ta'uusaa amantee afaan keen beessiftee booda immoo hafuura qulqulluu fudhatta. Egaa hafuura qulqulluu kana fudhachuudhaaf Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e amanuu sirra jiraata. Wangeelatti amanuutu sirra jiraata. Wangeelatti amanuu jechuun maal jechuudha? Dubbii Yesuus Kiristoos dubbatetti amanuu jechuudha. Dubbii Yesuus Kiristoos dubbatetti amanuu jechuun immoo maal jechuudha? Yesuus karaa dhugaa jireenya. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6. Karaa dhugaa jireenya. Eenyutu? Yesuus. Isa karaaf dhugaa jireenya ta'e kanatti gaafa amantu mallattoon hafuura qulqulluu laphee keetti mallateeffama. Maatama waldaa kanaa anamma wangeela kanarra yoon godhe. Wangeelli kun biyya barbaade magaalaa barbaade yoo dhaqe maatamni kun irra waan jiruuf qabiyyeen abbaa wangeela kanaa waldaa humna du'aa ka'uutii jedha. Maal siin jechuuf jedhanii nuti biyya lafaa kana keessa darabaa yoo jiraanne iyyuu mallattootu nurra jira. Na dhaggeeffadhu. Wanti biyya lafaa kanarra jiru wanti socho'u wanti argamu mallattoo mataa isaatii qaba. Okay. Biyya lafaa kana keessa mootummoota gurguddoo
sadii gidduu jiraanna nuti. Tokko mootummaa waaqayyooti. Lama mootummaa seexanaati. Sadii mootummaa biyya lafaati. Mootummaan biyya lafaa mallattoo mataa isaatii qaba. Mootummaan seexanaa mallattoo mataa isaatii qaba. Mallattoo jechuun maalummaa nama sanaa kan ibsu jechuudha. Deebisee mootummaa waaqayyooti. Mootummaan waaqayyoo mallattoo mataa isaatii qaba. Waa'ee mootummaa waaqayyoo kana bal'inaan yeroo biraa isiniif ibsa. Amma gaa Phaawulos maal jedha as keessatti Efesoon boqonnaa tokko kana lakkoofsa 13 isin immoo erga dhugaa wangeelaa fayyina keessanii karaa isaa dhageessan erga dhugaa wangeelaa irra deebi'a erga dhugaa wangeelaa maayinni ergaan dhugaa wangeelaa kun yoonaan jettee Roome boqonnaa tokko lakkoofsa 16 si geessa. Innumna waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha. Qajeelummaan waaqayyo namaaf kennu amantiirra dhaabata. Gara amantittis nama geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e jireenya dhugaa jiraata. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Gaafa Yesuus Kiristoos dhugaa ta'uusaa, karaa ta'uusaa, jireenya ta'uusaa amantee fudhattee kaaftee mallattoo hafuura qulqulluutiin mallatteeffamte. Mallattoo hafuura qulqulluutiin mallatteeffamte jechuun qabiyyeen kee maalummaan jireenya kee hundumtuu kan gooftaa ta'a jechuudha. Atis kan gooftaa taata, qabeenyi kees kan gooftaa ta'a jechuudha. Inni kun egaa akkamittiin hubachuu dandeenya waan jedhu barumsa keenya taanu keessatti itti fufu. Inni lammaffaan hafuura qulqulluu kana fudhachuudhaaf maal gochuu qabna? Yaada garaa keenyaa geeddarachuu qabna. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 akkana jedha. 37 kaaseetuun dubbisee natti tola. Namoonnis kana dhaga'anii garaan isaanii baqaqee Phexrosiif ergamoota warra kaaniin yaa obboloota nana maal goonu jedhan. Phexros immoo yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Cubbuun keessan akka isinii dhiifamuuf tokkoon keessan maqaa Yesuus Kiristoositti cuubamaa. Kennaa hafuura qulqulluus hin fudhattu. Haleluuyaa. Ameen. Amma gaa kun isteeppii baay'ee qaba. Tokko jedhe Phexros. Cubbuun kee akkasii dhiifamuuf yaada garaa kee maal godhi? Geeddaradhu. Yaada garaa geeddarachuu jechuun maal jechuudha? Yaada garaa geeddarachuu jechuun karaan ani sila irra deemaa jiru sirrii miti. Karaan kaleessa irra dhufe sirrii miti. Amma karaa haaraa waan hin argadheef jennee adeemsa kaleessa deemaa turreef gocha kaleessa gochaa turre yaada hama hundumaa dhiifnee yaada waaqayyo wajjin walii galuu jechuudha. Yeroo kana yaada garaa geeddarachuu jechuudha. Phaawulosin yoo fudhatte hojii ergamootaa boqonnaa 9 keessatti itti nufa gara booda waldaa kiristaanaa diiguuf deemaa jira hojii jal'aadha kun. Kiristoos karaatti itti mul'ata. Inni dhaabate isa booda. Erga isa dhaabee booda ani annaqee gaafa inni kadhatuuf qolli ija isaarraa bu'ee iji isaa hafuuraa banameetu karaa isaa sina diiguuf deeme moo gasiqeedhuma wangeela lallabuutti ka'uusaa argitu. Kun egaa maayinni yaada garaa geeddarachuu jechuudha. Karaa ofii jijjiiruu jechuudha. Karaa ofii jijjiiruu jechuun maal jechuudha? Kaleessa karaa balbala kanaa gadi baata yoo ta'e karaa balbala isa kana dhiiftee balbala biraa banuu miti.
asii yaada mataa kee hojii kee deddeebii kee sirreeffatta malee balbala keessa kana cuftee balbala biraa bantamti. Yaada garaa giddarachuu jechuun haleluuyaa karaa jallinarraa namni amma biyya lafaa kanarra jiru namni cubbuu wallaalee jiru Kiristoosittis amani Kiristoosittis hin amani namni cubbuu wallaalee jiru cubbuun cubbuu ta'uusaa kan nuti beennu Waaqayyo wanta gurguddaa lama nuu kaa'eera. Tokko warra sagalee Waaqayyoo dhaga'aniif sagalee Waaqayyoo kaa'eeraaf. Lama warra sagalee Waaqayyoo biraan ga'aniif immoo sammuu isaanii keessa wrong and the right wanti jedhamu jira. Yeroo wanta sana hojjetuuf namni kamu sirriitti fakkaatu iyyuu malee yeroo hatu yeroo cabsu yeroo maal godhu yeroo hojjetu sana sirriitti fakkaatu iyyuu malee erga hojjetee deebi'ee booda garuu this is wrong wanti jedhu sammuu isaa keessa dhufu. Inni immoo seera Waaqayyo uumamaan sammuu dhala namaa keessa kaa'edha. Waaqayyo seera uumamaa sammuu dhala namaa hundumaa keessa kaa'edha. Nama maraataa irraa kan hafe namni sammuun isaa nagaa waan jallaa ta'e beeka. Wanta gaarii sadda baasee beeka. Kanaaf namni kamuu yaada jallaarraa gara yaada isa gaariitti gaafa deebi'u Kiristoos Yesuusitti deebi'ee yaada garaasaa gaafa jijjiirratu inni maal jedhama? Nama qajeelaa jedhama. Asirratti na dhaggeeffadha. Namni hojii gaarii hojjetu hundumtu yaada garaasaa jijjiirrateera jechuun danda'e. Namni hojii gaarii hojjetu hundumtu yaada garaa jijjiirrateera jechuun danda'e. Namni tokko yaada garaasaa jijjiirrateera kan jennu yoomidha? Inni hojjetaa ture sun anaaf nan barbaachisu. Jara kana dhaqaa hojii ergamootaa gaafa dubbiftan kaleessa Yesuusin fannisan. Yesuusin garafaniiru. Yesuusin waraananiiru. Isaanumaan jechaa jira Phexros. Isaanumaan dhufi. Gaafa hojii ergamootaa boqonnaa lama lakkoofsa tokko irratti hafuurri Waaqayyo inni gooftaa Yesuus dubbate gaafa irra bu'u jarri warri kaleessa Yesuusin fannisan dacha'anii dhufan. Isa booda afaan garaagaraa dubbachuu isaanii yeroo dhaga'anii nummoo kennaa kan akkamitti fudhanna jedhanii gaaffitti ta'e. Gaaffitti taanaan baay'ee bareeda. Kennaa kan argachuu dandeessu. Garuu waan tokko isin barbaachisa. Maal innis roongisa ta'ee isa jallaasa ta'ee isa kaleessaa sana dhiibtanii yaada garaa keessanii yoo jijjiirrattan kennaa hafuura qulqulluu hin fudhattu. Abdiin Waaqayyo abdachiise isiniif ijoollee keessaniif warra fagaatanii jiranii Waaqayyo keenya gooftichi itti waamuu hundumaafis jedhee deebiseef. Ameen. Kennaa kana kan fudhattan isin duwwaaf miti. Ijoollee keessaniif waadaan galamee jira. Garuu waan tokkotu jira. Isa hamaa sanarraa yaada keessan jijjiirradha. Kaleessa gaafa Yesuusin fannisan sirriidha jedhanii fannisaniiru. Garuu gaafa galagalamee ilaalamu gaafa hafuurri qulqulluun dhufu sirrii mitiitti jedhame. Kanaaf yaada keessan jijjiirradhaa jedhame. Har'atis yaada garaa kee jijjiirrattee amma yeroo sagalee kana dhageessu waan keessa jirtu yaada jallaaf hojii jallaa kan keessaa baate halleluuyaa. Yoo Yesuus Kiristoos gooftaadha jetteetti amante hafuura qulqulluudhaan ni mallatteeffamta. Ameen. Inni sadaffaan hafuura Waaqayyoo fudhachuudhaaf maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu qabna. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 hanga 17. Hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 14 hanga 17 akkana jedha. Yommus ergamoonni Yerusaalem jiran warri Samaariyaa dubbii Waaqayyoo fudhachuu isaanii dhaga'anii Phexrosiif Yohaannisiin erganiif isaan Samaariyaatti gadi bu'anii hafuura qulqulluu akka argataniif amantootaaf kadhatan. Ameen.
mana dhaggeeffadhu. Hafuura qulqulluu kana Petros namoonni uummanni gaafa sagalee waaqayyootti fudhachuu isaanii Yesuus Kiristoositti amanuu isaanii gaafa dhaga'an bartoonni maal godhanii Samaariyaa namoota lama gad ergan. Warri Samaariyaa dhaqan Phexrosiif Yohaannis maaliif dhaqan? Jarri kun wangeelatti amananii Yesuusin fudhatanii mallateeffamaniif. Amma akka isaan hafuura qulqulluudhaan guutamaniif akka isaan hafuura qulqulluu ammas dabalanii argataniif Waaqayyoon kadhachuuf dhaqan. Amma yeroo baay'ee namoonni wanti isaan hin hubanne tokko as jira. Namoonni tokko hafuura Waaqayyootiin guutamuu barbaadu. Garuu akka namni kadhatuuf immoo hin barbaadan. Jaarsa tokko jira biyya keenya. Dur yeroo nuti ijoollee turre jaarsi kuni yeroo hafuurri qulqulluun namarra bu'u bukkee goree dhaabata. Jaarsa guddaadha. Xiggiima goree dhaabata yeroo hundumaa. Maqaa isaan dha'uu barbaadu. Amma gaafa ijoolleen afaan haaraadhaan guutamanis hin dhowwa. Gaaf kan sagantaa ganamaa waan jedhutu jira. Sagantaa ganamaa sana utuu deebi'u anaan na argeetu yelma koo naan jedhe. Een jedheen. Namni akkas isinii utaalchisu, namni akkas isinii yisiisu, namni akkas haleluuyaa isin godhu kuni een jedheen. Ana immoo yoom na argataa naan jedhe. Abbaa koon jedheen. Abeet ilma koo naan jedhan. Kan inni isin argatu hin jedheen. Naan jedhan. Yoo isin miillaan waldaa dhaquu keessan otoo hin taane laphee keessan yoo Waaqayyoof laattan isin argataa jedheen. Maal ilma koo sagantaa ganamaa hafuuraan jedhan. Ishiin jedheen. Sagantaa mandaraan hafuuraan galgalanaan jedhan. Ishiin jedheen. Waldaa nafuu maal taatee ani koo jaarsolii waldaatii naan jedhan. Eeyyee jaarsolii waldaa ta'uu keessan nan beeka. Garuu hafuura qulqulluudhaan guutamuutu isinirra jiraatan jedheen. Kanaafuu maal gochuun qabaree amma naan jedhan. Nu isiniif kadhannaa abbaa koon jedheen. Waaqayyoon hafuura qulqulluun isin guutan jedheen. Guyyaa tokko akka carraa nama 4 taane mishiggii bultii 40 kadhataa jirra. Abbaan keenya kun dhufanii balbalaan gu'aabkaan. Ijoolleedhaan hin jedheen. Meenaa kadhadhaa hafuurri Waaqayyoo akka inni guutu nan barbaadaa jedhan. Waaqayyo isaan eebbisu. Har'aa kaaseen isa hafuura qulqulluudhaan guutamuun barbaada jedhan abbaan koo. Waaqayyoon kadhanneef. Yeroo suma hafuura qulqulluun guutamanii yeroo suma afaan haaraa haasa'utti ka'an baay'ee nama dhiba. Amma iddoo dhugaa jiru jaarsi kun ol ba'anii gara Waaqayyootti. Maal sitti muuf jedhee? Hafuura Waaqayyootiin guutamuudhaaf isteeppota jiranii sitti maa jiran? Isteeppiin tokkoffaan wangeelatti amanuu. Wangeelatti amanuu keetiin lammaffaa irratti maaltu sirra jiraata? Yaada garaa keetii geeddarachuu. Sadaffaa irratti maaltu jira? Waaqayyoon kadhachuu. Waaqayyoon kadhachuun kun bifa lamaan ilaaluu dandeenya. Tokko sumatu ofii keef kadhatu. Lama nama Waaqayyo dibee nama dibataas sii kadhata. Randeebi. Tokko sumatu ofii kee mataa keef kadhata. Lama nama Waaqayyo dibee nama dibataatu sii kadhata. Tajaajiltoota sii kadhata. Geggeessota waldaa sii kadhata. Phaawulos Ximootiyoosin waa gorsa. Beekottu lammaffaa Ximootiyos boqonnaa tokko gaafa namni dubbisnu lakkoofsa 6 irratti akka jedha. Kanaafis kennaa Waaqayyoo isa yeroo ani harka koo mataa kee irra kaa'e siif kenname haaressitee akka ibiddaatti akka qabsiiftu si yaadachiisa. Yerooni harka koo mataa kee irra kaa'e kennaa isa sii kenname sana akka haaressitu nan barbaada. What does that mean? Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo Phaawulos Ximootiyos irra harka isaa kaa'e Ximootiyos hafuura qulqulluudhaan guutame. Kottu ammas hojii ergamootaa 19 naa dhaqe. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 gaafa dhattu waa argita.
lakkoofsa tokko kaasee akkana jedha. Apholos ammallee Qorontos utuu jiru Phaawulos kutaa biyya gara olii keessa darbee Efesoon dhufe. Achitti immoo bartoota gooftaa tokko argate. Yeroo amantan hafuura qulqulluu fudhataniittu isaaniin jedhe. Isaan immoo hafuurri qulqulluun akka jiru iyyuu nu hin dhageenya jedhanii deebisaniif. Dhaggeeffadhaa, be careful here. Yeroo amantan hafuura qulqulluu fudhataniittu lakkee nuti hafuurri qulqulluu waan jedhamu nageenye. Kanaaf hore jarri kun hafuura qulqulluu malee hafuu qabu? No. Yeroo amantan hafuura qulqulluu maal akka ta'e siin galle ta'uu danda'a. Har'a garuu sii gala. Dhugaan sitti ma mana keessanitti akkasiin hafuura qulqulluun guutamtan nana manaaf. Haalleluuyaa. Ana siisiin kadhadha. Atachiin kadhatta. Waaqayyo immoo hafuura qulqulluun akka inni si guutu nana mana. Dhugaadha immoo dhuga ba'umsa fiddee dhufta. Haalleluuyaa. Ameen. Kana irratti Phaawulos yoos immoo isin maalitti cuuphamtarree jedhee isaan immoo cuuphaa Yohaannisitti jedhan. Phaawulos yommus Yohaannis isa booddee isaa dhufuuf turetti kana jechuunis Yesuusitti akka amanan saba barsiise. Cuuphaa geeddarannaa yaada garaa cuuphe jedhe. Jarri kana dhaga'an ni maqaa gooftaa Yesuusitti cuuphaman. Yeroo Phaawulos harka isaa isaanirra kaa'etti hafuurri qulqulluun isaan irratti bu'ee isaan afaan hin beekamne haasa'an raajiis hin dubbatan. Isaan walumatti akka namoota 12 turan. Ameen. Yeroo Phaawulos harka isaa mataa isaanirra kaa'etti haalleluuyaa isaan hafuura qulqulluudhaan maal ta'an hin guutaman. Ishi afaan haaraas hin dubbatan. Ishi raajiis hin dubbatan. Har'a waan dubbattee hin beekne dubbattaa amiin jedhe. Haalleluuyaa. Waan dubbattee hin beekne suumatu jaatoo kaadiyaamayyaa hinuma jettala sabiyya akka jedhu kanas. Ameen. Haalleluuyaa. Hinuma jetta har'uma jettala dhugaasiin kadhadha Waaqayyo. Haalleluuyaa. Bara baay'eedhaaf hafuura qulqulluu hawwitee dhabdeetta ta'a. Har'a garuu hafuura qulqulluudhaan akkatti guutamtu amantii guddaan qaba. Amani mi'atis. Kaayyoon barumsa keenyaas kana waan ta'eef. Haalleluuyaa. Uummanni keenya sabni keenya guutummaan hafuura Waaqayyootiin guutamuutu irra jiraata. Informationiin ambarratti deemtu darbee barracha hafuura qulqulluudhaan deemtu sii dhufaa jira. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifamee ta'u. Kanaaf bartoonni gara Samaariyaatti hojii ergamootaa boqonnaa 8:14 ka'anii gadi bu'an kun akka isaan hafuura qulqulluu argataniif Waaqayyoon kadhataniif. Gara hojii ergamootaa boqonnaa 2tti immoo gaafan si deebisu. Iyyesuus boqonnaa 1 irratti ammoo humna argatanitti Yerusaalemiin bayinaa jedhee isaan ajaje. Hojii ergamootaa boqonnaa 1 yoo fudhatte yeroo kadhannaati. Eentu kadhata? Isaanuma kadhata. Isaan kun bartoota gooftaa maaliif kadhatu? Hafuura qulqulluu argachuudhaaf. Noo maaliif kadhanna? Foogii argachuudhaaf. Baay'ee keenya maaliif kadhanna? Makiina argachuudhaaf. Isaan garuu maaliif kadhatu? Hafuura qulqulluu. Haalleluuyaa. Sana kadhachuun gaarii miti jechuu koo miti. Si bagannu Waaqayyo. Garuu the best prayer. Hallelujah. Kadannaa isa caalu kadhachuudhaaf hafuura qulqulluu kadhadhu. Hallelujah. Amen. Maal kadhadhu jedhe? Hafuura Waaqayyo. Hafuura Waaqayyo na guuti. Ayyaana Waaqayyo na argadhu jedhi gad of buusi. Hafuura Waaqayyootiin malee tajaajilli kee hin miidhagu. Hafuura Waaqayyootiin malee deemsi kee hin miidhagu. Hafuura Waaqayyootiin malee dubbiin kee hin miidhagu. Hafuura Waaqayyootiin yoo nagadde milkoofta. Hafuura Waaqayyoo qabaatte yoo hojjette milkoofta. Hafuura Waaqayyoo qabaatte yoo daldalte milkoofta. Nuuf nuumi jechuu dida. Kottumee qobaan fiigini obboleessa qopheetti. Barratti qobaa fiiddi agaru. Waliigaltaa gooftaa kana wajjin haaliyaati kan piroodaadha. Waliigaltaa gooftaa wajjin. Kottu qobaan fiigini hafuura Waaqayyoo wajjin waliigale.
Kanaafuu ergamoota boqonnaa tokko keessatti bartoonni walii galanii mana cufanii Waaqayyoon kadhatu. Mana cufanii ituu isaan cufanii Waaqayyoon kadhataa jiranii hafuurri Waaqayyoo dhufee irra bu'e. Hafuurri Waaqayyoo dhufee gaafa irra bu'u nama tokko irra bu'ee isa tokko dhiisee miti. Tokkoon tokko isaan irra bu'ee jedha. Each one of them. Hallelujah. Tokkoon tokko isaan irra hafuurri Waaqayyoo dhufee bu'e. So maaliif hafa waldaa kiristaanaa keessatti inni tokko hafuura qulqulluu fudhatee inni tokko hafuura qulqulluu hin fudhatu. Amantoota nuti yeroo baay'ee yaadni keenya waldaa yoo dhufnes waa'ee manaa yaadna. Waldaa teenyatu waa'ee isa karaatti dhiifnee dhufnee yaadna. Waa tokko sitti biyya lafaa kanarraa amma jirtutti dhugaa jiru tokko sitti malakkeeffadha. Amma hojii hojjetta. Hojii sin qabdu jedhe. Hojii hojjedhu. Hojiin biyya lafaa kanarraa hojjetamu kamuu takkaa dhumee hin beeku. Otoo hojiin dhume abbootii keenya fixeetu nutti kenna. Hojiin hin dhumu. Yoo tokko fixette tokko dhufa. Yoo tokko fixette tokko dhufa. Yoo tokko fixette tokko dhufa. Hojiin hin dhumu. Mee kottu waan sitti hima. Give to the Holy Spirit real time. Hafuura Waaqayyootiif mee yeroo sirrii adda baate kenne. Yeroo hafuura Waaqayyoo wajjin haasoftu. Jar tokkotu jiru. Baay'ee jarootan baay'ee kabajuuf jaalladhu. Baay'ee qabeenya qabu. Garuu yeroo kadhannaadhaa qabu. Yoo barbaadan dirjitii guddaa qabu cufaniitu kadhannaarra oolu. Xoomxoloojii kadhatu. Natti tola. Dhugaan mamii galeefin jedha. Gaafa kadhatan immoo dhaabatanii miti. Miiciisanii fuula Waaqayyoo irratti bu'anii Waaqayyoon kadhatu. Waaqayyo isaan eebbisu. Jireenyi jaroota kanaa day to day guyyaadhaa guyyaatti maal ta'a deema akkuma foonitti dabalaa deema. Waan tokko sitti hima. Qabeenya qabaachuuniif qabeenya qabanitti fayyadamuun tokko miti. Namoonni baay'een qabeenya qabu. Garuu qabeenya qabanitti hin fayyadaman. Birrii 5,000 argatu. 6,000 hospitaalatti baasu. Baay'een uummata keenya dhibee garaa garaa qaba. Dhibee asiimii, dhibee kintaarotii, dhibee sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, dhibee maalii qaba. Maaliif dhibeen kun hundumtuu sammuu uummata keenya irratti wal ga'e? What the case? Maal rakkoonsaa? Maaliif akkasumatti ta'e jettee beektaa? Month to month, day to day, weekly to week, year to year. You don't know qorichaan deddeebita, marfeen deddeebita. Why? Maaliif rakkoosaa sii galee jira? Qabda garuu qabee. Come, I wanted to show the truth. Lafa hafuurri Waaqayyoo jiru birmadummaatu jira jedha sagaleen Waaqayyoo. Where's the Holy Spirit? There is a freedom. Hallelujah. Free. Hallelujah. Blessa bauda wanundu marra. Blessa kan se baso mona matuntan afura Waaqayyooti. Let him invite the Holy Spirit who free from every sickness and bondage. Of it tafera afura Waaqayana. Come on, brother. Hallelujah. Jesus goftaan. Hinkanataniga jarri kun. Mana sani cufan. Me kottu baasitti ma cucufi wantundu ma cufiti goftaa wajjin walii gali isa wajjin haasa'i. I went the Holy Spirit in. Hafuura qulqulluu barbaada jedhi. Me ammuma yoo iskiriinii harka kee kaa'i hafuura qulqulluu kanaan guutamuun barbaada jedhi. Harki Waaqayyoo dhufee tunni si guutu argita. Humni Waaqayyoo tunni si guutu argita. Kala rada da bossa kia livani mayatia. Hafuurri Waaqayyoo keessa keetti du'e yeroo inni ka'u argita. Amen. Kanaaf atis kadhadhu nus warri Waaqayyoo hojii hojjedhaa jedhee nu kaase siif kadhanna. Siif kadhadha dhugaa Waaqayyooti. Waaqayyo kan jireenya kee jijjiiru. Waaqayyo kan oolmaa kee jijjiiru. Waaqayyo kan hafuura isaatiin si guutu Waaqayyo na si kadhadha. Namoonni baay'een akkas naan jedhu. Inni ta'u kun dhuguma dhugaadhaa eeyyee dhugaa. Ana miti kan hojjetu sa jaamaa manu sa naafa diriirsu sa cabaa lafeenaa walitti dhagganu eewunni
hafuura waaqayyooti. Ana miti. Hafuura waaqayyooti. Hallelujaa. Hafuurri waaqayyoo gaafa gara kee dhufu medaqii Luqaasin dubbisi boqonnaa 4 kottu mee wajjin deemna. Hallelujaa. Maal jedhe gooftaa Yesuus? Ngela Luqaas boqonnaa 4 irratti maal jedhe laata? Hallelujah. Jiraataadha Yesuus. Jiraataadha Yesuus. Hallelujah. Akkas jedhe. Wangela Luqaas boqonnaa 4 lakkoobsa 14 kaase. Kana booddee Yesuus humna hafuura qulqulluutiin gara Galiilaatti deebi'e. Oduun isaas biyya naannoo sana jiru hundumaatti odeeffame. Innis manneen sagadaa isaaniitti barsiisa. Hundinuus isa hin jaja turan. Naazreet lafatti guddatee dhufee guyyaa sanbataatti akkuma amala mana sagadaas isaanii dhaqee macaafa dubbisuudhaaf ka'ee macaafa raajicha Isaayyaasitti kennan maraa macaafichaa diigee kutaa dubbii kanatti ufee jiru itti caafame argatee dubbisees. Inni hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misuraachoo warra gadadamootti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf, warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfaman luba baasuudhaaf, waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu ture. Hallelujaa. Na ergeera. Hafuurri gooftichaa anarra jira. Ani dibameera dha Yesuus. Ani dibameera dha Yesuus. Atis ani dibameera har'a. Ani dibameera amma. Ani dibameera ayyaana waaqayyootiin dibamta, hafuura waaqayyootiin guutamta. Hallelujaa. Waaqayyoon kadhachuudha. Ameen. Hallelujaa. Inni kan biraan hafuura waaqayyootiin cuuphamuudha. Gaafa cuuphaman hafuurri waaqayyoo dhufee maal godha? Ayyaana namaa guutummaa dhuunfata. Maatiyos boqonnaa 8 irra boqonnaa 3 Maatiyos boqonnaa 3 sagalee waaqayyoodhaa gaafa dubbiftan Yesuus Kiristoos gaafanni cuuphamee ol ba'u hafuurri qulqulluun dhufee isarra bu'e. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3:13 Yesuus yommus Yohaannis cuuphaan akkasa cuuphuuf Galiilaadhaa Yordaanositti isa bira dhufe. Yohaannis garuu siin cuuphamuun anaaf barbaachisaa, ati immoo cuuphamuudhaaf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee settise. Yesuus garuu deebise, Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma natti sudhiisi jedheen. Kanarratti Yohaannis isa itti sudhiise. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan waaqaa hundinuu isaaf banaman, achumaanis hafuurri waaqayyo akka gugeetti dhufee isarra bu'uusaa in arge. Hafuurri waaqayyo dhufee akkamitti isarra bu'e? Akka gugeetti isarra bu'e. Yoo gaafanni cuuphamu hafuurri waaqayyo dhufee irra bu'e. Akkasuma Ergamoota 19 sila dubbifne tokko kaasee gaafa isaan cuuphamanii ol ba'an Phaawulos harka gaafa irra kaa'u hafuura qulqulluudhaan guutamaniidha. Inni shanaffaan hafuura qulqulluudhaan cuuphamuudhaaf namni dibataa harka isaa gaafa sirra kaa'u hafuura waaqayyootiin maal taata? Hin guutamta. Egaan amma biyya keessa taa'anii biyya alaa taate sagalee kana kan dhageessan fagoo kan jirtan dhiyoo kan jirtanii harka koo qaqqabee sirra hin kaa'u. Amantiidhaan garuu sirra hin kaa'u. Ati immoo dibamta. Na hordofi xumura sagantaa kanarratti. Hallelujaa. Itti dabalee hafuura qulqulluu kana akkamitti fudhanna kan jedhu yaada koo gaafan sii gabaabsu wangeelatti amanuudhaan, yaada garaa geddarachuudhaan, kadhachuudhaan, cuuphamuudhaan, harka nama dibataa ofirra kaa'uudhaan hafuura waaqayyoo fudhachuu dandeenya. Hallelujaa. Ameen. Hafuurri waaqayyoo nuti fudhanne kun hafuura akkamiiti? Hafuura akkamiiti? Hafuura akkamiiti hafuurri waaqayyoo nu fudhanne kun? Lammaffaa Xiimotewos 1:6-7. Hallelujah.
lama Faatimoos tokko jaaga torbaatti akkana jedha lakkoofsa torban dubbisa waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaaf kan of qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Hallelujah irra deebi'a. Waaqayyo hafuura humnaa kan jaalalaa fi kan of qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Roome 8:15 gaafa dhattee dubbiftu maal jedha? Hallelujah. Hafuura akkamitti laata kan waaqayyo nuuf kenne? Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee waaqayyoon hin waammanna. Hafuura waaqayyoo hafuurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa hin ba'a. Nu ijoollee waaqayyoo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas waaqayyoo biraan arganna. Kiristoosii wajjin erga dhiphanne isaa wajjin immoo ulfinaa isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin hin arganna. Ameen. Hallelujah. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Hallelujah. Tiitoo tansi geessa. Tiitoo boqonnaa tokko lakkoofsa 12 akkana jedha. Ergaa Phaawulos barreesse gara warra Tiitootti boqonnaa tokko lakkoofsa 12 kudhanii kaasee namoonni abboomamne warri dubbii midhaan hin qabne dubbatan warri nama wallaalchisan baay'een jiru. Addumaan immoo isaan kun warra garee seera dhagna qabaa eegan keessaati. Isaan bu'aa nama yeellaasisu argachuudhaaf waan barsiisuun isaaniif hin taane barsiisuudhaan mana guutuu waan gargar diiganiif afaan isaan qabachiisuun hin ta'a. Isaanuma keessaa tokko raajiin ofii isaanii warri Qaarxees yeroo hundumaa sobduudha. Bineensota hamoodha. Albaadota dhibaawoodhas jedhee ture. Kanas dhugaa dubbata. Kanaafis amantii isaaniif seelkoo akka hin qabannetti cimsii balleessaa isaanii itti himi. Hallelujah. Si'achi mammaaksa amantii isaa kan Yihuudotaa abboommii namoota warra dhagna irraa garagalanii duukaas akka hin buune godhi. Warra qullaa'aniif wanti hundinuu qullaa'aadha. Warra xuraa'oodhaaf warra hin amanneef garuu wanti tokkollee qullaa'aa miti. Sammuun isaaniif yaadni garaa isaaniiyyuu xuraa'aadha. Isaan waaqayyoon hin beekna jedhu. Hojii isaaniitiin garuu isa hin diigu. Isaan ofii isaaniitiin jibbamoo warra hin abboomamne warra qoramanii hojii gaarii tokkollee gatii dhabaniidha. Itti dabalee boqonnaa 2 nan dubbisa. Hallelujah. Lakkoofsa 11 waaqayyo ayyaana isaa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni waaqayyoo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota waaqayyoo taane akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti hin deebisa. Achumaanis abdii keenya isa eebbifamaaf ulfina isa deebi'ee mul'atu sana in eegganna. Inni mul'achuuf jiru sunis Yesuus Kiristoos inni waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenyas inni seera irra daddarbu hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amaa warra hojii gaariif hinaafan ofii isaatiif qulleessuudhaaf ofii isaa nuuf kenne. Ameen. Ayyaana isaa nama hundumaaf fayyina kennu mul'ise. Ayyaanni waaqayyoo kunis nuyi waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti akka jiraan. Of qabuutti qajeelinatti akka jiraan. Warra sila albaadota ta'an gadhiisitti jiraatan sara gararraadha kan hin dubbise Tiitoo 1:10 kaase ilaala. Warra nabboomame warra jalloota warra bu'aa mataa isaaniif deeman isaan kana laala. Nuti garuu maal qabne? Ayyaana qabne. Ayyaanni kun maal godhe? Hallelujah. Nuti of qabne akka jiraannu kan nu godhu hafuura waaqayyoo keenya. Kanaaf hafuurri waaqayyoo nuuf kenname kun hafuura jaalalaa
Tokkoffaa hafuura jaalala of keessaa qabu, hafuura humna of keessaa qabu. Haalleluuyaa. Calluma jedhee miti. Hafuura nagaa of keessaa qabu. Lammaffaa Xiimotewos 1:7 irratti kan dubbise hafuura humna, hafuura jaalalaa fi hafuura of qabu nuuf kenneera Waaqayyo. Hafuurri Waaqayyo nuuf kenname kun egaa hafuura humna of keessaa qabudha. Hafuura jaalalaati. Hafuura immoo maaliiti? Of qabuuti. Ofii keenya akka qabnu kan nu godhu maaloodha? Hafuura Waaqayyooti. Itti dabalee ofii gannoon nuti hafuura qulqulluuf gochuu qabnu maali? Waan jedhu tokko laalla har'ammoo. Ofii gannoon nuti hafuura qulqulluuf gochuu qabnu maali? Tokko hafuura qulqulluu gaddisiisu nurra jiraatu. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessa jiru gadduun irra jiraatu. Hafuura qulqulluu maaltu gaddisiisa? Meela na dubbisna. Efesoon 4:30. Ergaa Phaawulos barreesse gara warra Efesoon 4:30 akkana jedha. Keessumaa lakkoofsa 25 kaasee dubbisa dhaggeeffadha. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbutti isin hin geessin. Utuma aaritti jirtanis aduun isin duraa hin lixin. Seexanaaf karaan kennina. Inni hatuu deebi'ee natin. Warra dhaban gargaaruu akka danda'utti hojii waa'ee baasu harka isaatiin itti dadhabee haa hojjetu malee. Dubbii gargaaruu yeroo barbaachisutti kan cimsu. Warra dhaga'uufis ayyaana kan kennu malee dubbii hamaan afaan keessan keessaa hin ba'in. Hafuura Waaqayyoo isa qulqulluu isa guyyaa fayyinaatiif ittiin mallatteeffamtan hin gaddisiisina. Hadhaa'ummaan, beekumsi, aariin, waci, maqaa walii balleessuun hamminni hundinuu isinirraa haa fagaatu. Walitti kan toltan, garaas kan waliif laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise, isinis akkasuma waliif dhiisa. Ameen. Egaan hafuura qulqulluu fudhanneerra jenne. Hafuura qulqulluu mallatteeffamne jenne. Kadhannee hafuura qulqulluu ofitti finne jenne. Maaliin godhinaa jedhe Phaawulos? Hafuura qulqulluun gaddisiisinaa. Tole. Hafuura qulqulluu kana maaltu gaddisiisa? Eenyu kan gaddisiisu? Tokko. Soba. Sobii hafuura qulqulluu gaddisiisa. Amma bara keenya kana teknooloojiidhaaf safuudhaa silkiin dhuftee hin bilbila namni tokko yoo bilbilu isa waa finfinnee isinitti maka. Yoo askoo jiraate markaatoon jiraaye. Soba. Gaaffii tokko si gaafadhume. Amma dhagaadha miti wangeela sana. Takkaa sobdeen beektu. Maaliif sobdu? Sobaaf keessaa baasaa dhugaa walitti dubbadhaa jedha. Yoom dhugaa dubbadha? Maaf sobna? Amma waanuma jiru tokko yoo walitti mu barbaanne Waaqayyo maal barbaada? Dhugaa barbaada. Kiristoos dhugaa. Wangeelli dhugaa. Maal ta'a dhugaa dubbattee yoo dabarte? Yoo dhugaa dubbatte akkasin ta'a. Saaba dhugaa dubbattuuf wanti sirra ga'e sirra ga'u dhugaa dubbadhu. Yoo warratu dhugaa dubbattanii dhugaan keessa naqaaqamee Waaqayyo baratti dhugaa baasuuf deema. Sobi karaa darbuu hin danda'u kana booda. Dhaggeeffatanii. Gaafa sobduu hafuura Waaqayyo gaddisiisaa jirta jechuudha. Namni jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf soba. By the way, sobi tokko immoo soba biraa dhala. Namni xiqqoo tokko soba kan biraatti dabala. Soba isa sana shaffanuudhaaf jecha soba biraa dabala. Soba isa kana dhoksuuf jecha soba biraa dabala. Utuma jedhu soba adeema. Maaliif soba? Namni. Sobuun sirrii miti. Sobi adduma addaan soba of keessaa baasaa dhugaa namatti adubbatu jedhu. Of keessaa baasaa jedhu. Hin danda'amu of keessaa baasuun soba. Maqaa Yesuusiin sobisi keessaa bahu. Ameen, haleluuyaa. Soba of keessaa baasi. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Yoo aartan iyyuu aariin keessan gara cubbuutti isin hin geessin. Okay, aariin. Lammaffadhatti aariin. Aariin hafuura qulqulluu gaddisiisa. Waa'ee aariin sitti. Amma namoonni tokko akkana jedhu. Ani bakka amaluma kootii. Maal uumamumaa kaasee ani waanuma xiqqoo isheen na aarsaa. Eeshi kan biraanu.
Bakka xinnoo mashee bakka namni akka jennaana inuma na aarsa. Eeshi aaree jennaan immoo keessan deebi'u aareen qosa dhumaati. Ani dafee naa barumsa gaafa na aaree garuu keessan deebi'u. Maaliif aartaa? Inni si aarsu kun hafuura maaliiti? Argitee beektaa? Yeroo hundumaa kan si aarsu hafuura waaqaa miti. Haala jetti hafuura seetama. Maaliif si aarsa? Namni gaafa aaru ituun jaallatiin garamitti deema? Cubbutti deema. Gaafa cubbutti deemu eenyu hojii wal bararba? Yaada waaqayyoo hojii bararba. Baay'ee baay'ee. Namni gaafa aaru maal akka hojjetu hin beeku. Namni aare jechuun sammuu isaa normaali yaadu keessaa ba'a. Akshinii fudhatu illee hin beeku. Wanta godhu illee hin beeku. Yeroo tokko taayitanii TV wayii ilaala. TV natural TV ilaala. Inni aarte dubartii tokkotu. Aarteetu warqii qabdi. Mi'oota babbareedoo mana keessaa qaqqabdi. Gaafa aartu maaltu ishee aarsa? Abbaa manaatu ishee aarsa. Kanaaf ishee abbaa manaati. Ol deebitee uffata mana keessaa qabdu gadi guurtee mi'a mana keessa jiru gadi guurtee ilmi gootee gubdi. Namni biraan dhufee waa gaafate. Maaliif qodaa kana guddaa? Maa wayyaa kana guddaa? Maa mi'a gadi qabeessa kana guddaadha ni gaafatan. Sababiin isaa moo'atteen abbaa manaa qonna aarseeti. Kan aarse abbaa manaa kan gubatu qodaa. Kan gubatu wayyaa ishee. Mee dhaggeeffadhu. Maaliif gaafa namni gaafa aaru disordered ta'a. Maal akka godhu wallaala. Namni gaafa aaru hafuura qulqulluun dhaggeeffatu of dhaggeeffata malee. Amma aartee waan meeqa balleessite. Namni aaru carraallee ofitti cufa. Carraa ofitti cufa namni aaru. Yeroo darbe kana asuma makiinota baay'eetu jira. Shufeeriin tokko makiinaa biraatu dura dhaabate. Baay'ee ariifataa dhufee makiinaan dura dhaabate sun qassedee bukkeetti goraa jira dabarsuudhaaf. Isa bira kilaaksitti godhee baay'ee aare. Gurbaan inni shufeeriin kuni siifadii solee bira darbe. Achi siqee kiiloomeetira 100 deema. Dhaqee galagale. Maaliif? Aaraa darbe waan ta'eef. Dhaqee barsiisan. Aariin mana nama dhiisisa. Aariin hojii nama dhaabsisa. Aariin of nama ajjeesisa. Gaafa aartu maal akka gootu hin beektu. Aariin sagalee waaqayyoo wajjin wal barannaa barsa. Aariin hafuura waaqayyoo keessaa nama baasa. Namni gaafa aaru akshinii hin taane fudhataa deema. Kanaaf maal gochuun sirra jiraata? Aarii of keessaa baasi. Hin aariin. Yaa waaqayyo mee aariidhuma kana na keessaa baasi jedhi. Haleluuyaa. Yaa waaqayyo aarii kana na keessaa baasi jedhi. Maaliif si aarsasi? Kan si aarsu maal seexana waaqayyo shaayifatu. Merka kee labbee keerra kaa'e siin kadhadha daqiiqa kana. Yaa waaqayyo obboleetti aariin itti baay'attu. Daqiiqaa kanaa kaasee maqaa Yesuus Kiristoosiin isa si aarsu irraa cabsee roomna maqaa Yesuusiin. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf hafuura qulqulluu maal hin ta'inaa hin gaddisiisinaa. Tokkoffaa Tasalonqee 5:19 dubbifachuu dandeessu. Inni lammaffaan egaa of eeggannoo nuti gochuu qabnu hafuura qulqulluu kana geggeeffamuutu nurra jiraata. This means walk in Holy Spirit, following the Holy Spirit instruction. Hafuura waaqayyootiin geggeeffamu. Walk in Spirit. Jedha Ingiliffisa. Hafuura waaqayyootiin maal ta'u jedhe geggeeffamu jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko yaada mataa isaan geggeeffamuun irra jiraatu. Kiristaanni tokko hafuura waaqayyootiin ta'ee geggeeffamuutu irra jiraatu. Haleluuyaa. Kanaaf waa'ee hafuura waaqayyoo hin gaddisiisinaa kana waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Dubbii arraba keenya dubbiin taane dubbachuun nurra jiraatu. Hafuura waaqayyoo kanaan jecha hadhaa dubbachuun nurra jiraatu. Hafuura waaqayyoo isa mallatteeffamne sana gaddisiisuun nurra jiraatu. Amma nu danda'amaa ta'etti wanta gaarii ta'e hojjechuun nurra jiraatu. Egaa hafuura waaqayyoo kana keessa jiraatu yookaan hafuura waaqayyoon geggeeffamu jechuun waan jallaa dhiisanii wanta dhugaa ta'e tokko duukaa bu'u jechuudha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Namni yaada gurguddaa lama geggeeffama. Tokko yaada fooniiti. Lama yaada hafuuraati. Tokko yaada fooniiti. Tokko immoo yaada foonii. Yaada foonii yaada hafuuraa. Yaada foonii yaada hafuuraa. Yaadi foonii maali? Yaada hafuuraa maali? Itti dhufna isa kana yeroo biraa. Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Amma kadhannaa si kadhadha. Waaqayyo akka hafuura kee hafuura ayyaana isaa sirratti dhangalaasu. Waaqayyoon si kadhadha. Qophoofteetta. Harka keessaniin keessa. Haleluuyaa. Yaa waaqayyo sin kadhadha. Ila amantiidhaan harka koo mataa ishee irra kaa'eera. Ila amantiidhaan harka koo mataa isaa irra kaa'eera. Ila namni kun hafuura kee barbaada. Ila namni kun nan guutamaadheera.
Ila namni kun sin nagaadheera. Ila namni kun sinan deddeebi'aadheera. Ila namni kun sinan jiraadha jedhe. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naasreeti. Galgala kana, yeroo kana, daqiiqaa kana, sa'aatii kana, humna maqaa Yesuusiin hafuura keen guutamuu na ta'uuf, ayyaana keen guutamuu na ta'uuf, kana booda maqaa Yesuusiin karaa inni deemutti waan inni hojjetu irratti hafuura kee ajajeera. Haleluuyaa! Afaan haaraa irratti dhangala'u, humni kee irratti dhangala'u. Kana booda yaa Waaqayyo sin kadhadha. Deddeebiin nama kana. Bultoon nama kana, gaalli nama kana, haleluuyaa, hojiin nama kana, wanti inni isheen hojjettu, wanti isheen hojjettu, hamilkaa'u maqaa Yesuusiin, hafuura keetiin haa ta'u, bara kisaaraa, hojii kisaaraa, deddeebii kisaaraa, irraa kaaseera, hafuura keetiin, ayyaana keetiin, golgamanii, warra yaa Waaqayyo, humna kee keessa, hafuura kee keessa, ayyaana kee keessa deddeebi'an isaan taasisi. Ijoollee kee, ilmaan kee, sagalee kana dhaga'aniif maqaa Yesuusiin yaa Waaqayyo gooftaa akka carraa ta'e warri Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii fudhatin jiran Yesuusitti amananii yaa Waaqayyo gooftaa dubbii hafuura qulqulluu kana fudhatanii hafuura qulqulluun geggeeffamanii hafuura qulqulluun jiraachuu akka danda'aniif isaan gargaari. Oh haleluuyaa! Oh haleluuyaa! Oh haleluuyaa! Oh haleluuyaa! Oh haleluuyaa! Bara boleettiin hafuura qulqulluun guutamtu. Bara boleessi hafuura qulqulluun guutamtu. Bara revival waan fiddeefsi yaa galatu. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Guutama hafuura qulqulluudhaan. Guutami hafuura qulqulluudhaan. Guutami hafuura qulqulluudhaan. Guutami maqaa Yesuusiin. Guutami maqaa Yesuusiin. Guutami maqaa Yesuusiin. Maqaa Yesuusiin abidda Waaqayyo sirratti waameera. Maqaa Yesuusiin hafuura Waaqayyo sirratti waameera. Haleluuyaa! Mana namaa jiraachuu dandeessa. Gola namaa jiraachuu dandeessa. Hojii namaa hojjechuu dandeessa. Qansiraa hojjechuu dandeessa. Hojii mataa kee hojjechuu dandeessa. Biyya Arabaa jiraachuu dandeessa. Biyya Ameerikaa jiraachuu dandeessa. Biyya Awurooppaa jiraachuu dandeessa. Baadiyyaa jiraachuu dandeessa. Magaalaa jiraachuu dandeessa. Hafuurri Waaqayyoo si barbaachisa. Wherever you live, hallelujah. The Holy Spirit must be near you, hallelujah. Si barbaachisa. Ati hafuura qulqulluu barbaadda. Maqaa Yesuusiin guutamiga. Maqaa Yesuusiin guutamiga. Maqaa Yesuusiin guutami, hallelujah. Guutamuun si ta'eera. Hafuura qulqulluu obboleettii koo waan guuteef. Hafuura qulqulluu obboleettii koo waan guuteef si haa galatu. Thank you Jesus. Hallelujah. Ulfadhu Yesuus, hallelujah. Kabajami abbaa koo, hallelujah. Nama kee waan jijjiirteef si haa galatu. Bara hafuura qulqulluu waan gooteef si haa galatu. Amen, hallelujah. Ulfadhu Yesuus si haa galatu. Amen, hallelujah. Hallelujah. Kana booda barumsa keenyatti aanu keessatti waan walagarra. Hallelujah. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Divine TV daawwachuun dagatina. Waaqayyo hojii guddaa isaa hin hojjeta. Dhaloonni kana booda jiran dhaloota fuudha Waaqayyootiin geggeeffaman hin ta'u. Amen. Hallelujah. Shalom. Shalom.